jine kan ilaallu namni akkamitti milkaa'uu danda'a kan jedhu gabaabsinee qabxii gabaabaa ilaal. Seenaa Baraa isa lammaffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 hanga 3 yoo dubbistan iddoodhuma kanarratti sagalee ergaa Hafuurri Waaqayyoo har'a isinii qabu asumarratti dubban. Milkaa'uun akkamiin danda'ama? Egaa bara haaraatti ce'ameera, nama baay'ee uffannaa isaa haaraadha, as yoo galellee nyaata haaraa nyaata, hojii haaraa hojjechuuf of qopheessa, mul'ata haaraa qaba, uffata haaraa uffata, mannillee miidhageera, karaan miidhageera, dhagni miidhageera, namni hundumtuu waan haaraa barbaada. Harka ol kaafadhu. Gooftaa Yesuus Kiristoos hojii haaraa harka keerraa buusa. Eebba haaraa si harkaa buusa. Egaa akkuma namoonni baay'een sababii lafti haara'u manni haaraadha, jireenyi namaa haaraadha, hafuurri namaa haaraadha, hojii haaraa immoo Waaqayyo si qopheessa. Mee qophaa'an jette bara haaraa keessa waan haaraa taa'edhaame. Egaa namni akkamitti milkaa'uu danda'a kan jedhu wal wajjiniin ilaalla. Iddoo kanarratti isa nama dubbise gara dhumaarratti itti dhufna. Milkaa'uu kan danda'u inni tokkoffaan obsa qabaachuudha. Nama baay'ee milkoomina kan dhoohu in jarjaraa obsan qabu. Namni jarjaru milkaa'uu hin danda'u. Milkoominni kan dhufu irra haaluu kan danda'u wanti kam keessatti inni jalqabaa milkaa'uudhaaf obsa si barbaachisa. Obsa qabdu taanaan eebba kee gattee deemta. Obsa qabdu taanaan jalloonni eebba kee si gajjisiisuu danda'u. Obsa qabdu taanaan mana kee diigama. Obsa qabdu taanaan hojii gadhiiftee deemta, carraa dhabda. Kanaaf maaltu sirraa eegama? Milkaa'uudhaaf tokko obsa qabaadhu. Lammaffaatti darba. Akkamitti milkaa'uu kan danda'u? Abdii qabaachuudha. Roomee boqonnaa 12 irratti yoo dubbistan maal jedha? Abdii qabdanitti gammadaa jedha. Waan amma jirre kan ganaa jiru, waan amma jirre awwaanni dubbate hanganaa ta'u hin guddatta, hin eebbifamta, sin banama kan jedhe Waaqayyo abdiidha. Waan sun hojjaatti hiikama. Waan afaan Waaqaan dubbatame hin qaqqabatama. Harka ol kaas. Awwaanni dubbatame harkaan qaqqabatama. Ijaan mul'ata dhaame. Irra deebi'aa dubbadhaa. Maal ta'a? Annamni danda'a. Waaqayyotu garuu ija keettis hin mul'ata, harkaanis hin qaqqabatama. Sagaleetu humnatti jijjiirama. Harka ol kaas. Sagaleetu maallaqatti si jijjiirama. Sagaleetu hojiitti si jijjiirama. Merga kees kaafadhu. Maqaa Yesuusin har'aa booddee sagalee si geggeessu. Ayyaanni si geggeessu faana baay'eera. Abdii qabaachuun barbaachisaadha. Abdiin nuti abdan waan barbaannu tokko hin ta'a, hinuma raawwata jennee amanuu qabna. Milkaa'uu kan danda'u inni lammaffaan abdii qabaachuudha. Sadaffaan oduu namaa dhaggeeffachuu dhiisuudha. Barri kun bara oduuti. Barri kun bara oduuti. Parsentiin 99 bara kana oduudhaan waan hedduutu ta'a. Barri kun bara oduuti waan ta'eef baay'ee ulfaatan. Bara lafti odeessu, barri qilleensi odeessu, barri feesbuukiin odeessu, tiiktookiin waan kiisii namaa waan anna namaa yoo deemtu barreeffamni lafaa ka'ee si tasaasa. Taaskii keessa seente waa biraa argite barreeffamaan si taasa. Si faana dubbadhu jechuun dandeessu. Ija keetti dhufee gala. Si dubbisachuu hin dandeessu. Dhufee misejii kiisii keetti gannamu. Maallaqa odoo hin taane oduu kiisii keetti gannamaa oolu. Fuutee wajjin haasa'uudhaatti, fuutee wajjin dubbachuudhaatti bara oduu keessa waan jirtuuf milkaa'uu yoo barbaadde oduu namaa hin dhagahin. Harka ol kaafadhu ka. Jireenya Yesuus jedhame. Harka ol kaas. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Waan kee odeeffamuu danda'a. Waan ati irra jirtuuf maqaa si balleessuu danda'u. Sadarkaa sitti kennuu danda'u. Waan amma geessu gadi si taasisuu danda'u. Kanaaf oduu tokko hin dhagahin.
namilkaa'oo jette galmangaa'oo jette kaayyoon koo fiixaa ba'oo jette hin dhaggeeffatin waa'een kee kanaa saamu waan ati fuuldura deemtuufi daandii milkoomina kee laalii deem waan mul'achuu kee nafu harka qabitti nabi mul'achuu kee nafu diin namni si arguun dhiisuu diin yoo si arge immoo waa'ee kee odeessuun dhiisuu diin duubatti garagartee diin hin ilaalini fuuldura keetti kaayyoo keef deeme diin hin dhaabatiin jedhi ganaa beekaala isaanii kan dhaban oduu irratti habii irratti makaballeessi irratti ganaa dhaabatanii haa takaru kun carraa milkaa'ina kee hambisa dhaabattee waa sitti hasaasu hin dhaggeeffatin amma galma geessutti fuulduratti deem fuuldura warra odeessitootaa waan jirtuuf duuba kee wanti hasaasu baay'ee jira fuuldura kee ilaali deemii warra si duuba deemee hasaasu kana dhaabattee wajjiniin takariin carraa keessi jalaa gubata milkaa'uu yoo barbaadde wantoonni milkaa'ina keenya hambisuu danda'an gara sagalee amma isinii dubbisettiin isinii deebi'a wanti milkaa'ina namaa karaatti hambisuu danda'u qabxii inni tokkoffaan maannoo jettan waaqayyoon dhaga'uu dhiisudha macaafa seera baraa lama boqonnaa 15 lakkoofsa 1 isa nama dubbise kana isin yoo na wajjin jiraattan isin wajjin nan jiraadha isin yoo na dhiiftan ani immoo isinan dhiisaa waaqayyo sin dhiisin harka qabitti sin dhiisii waaqni jedhiin waaqayyo jedhiin maaloo itti mime itti dubbadhu nama jaalata dabaa jedhiin nama dhiisa garuu na dabu jedhiin nama akkamii na dabu jedhaa waaqayyo nama dhiise maaliin godhu haati intala jaalattu adabdi mucaa baratee guddatu intala biyyaaf taatu dabaddabee qajeesha amalarraa akkatti guddanne godha waaqayyo warra isa barbaadu warra kan isaa ta'erraa ulee isaa jira si guddisuuf waaqayyo si balleessuuf harka ol kaase ne guddisuuf waaqayyo adabeet gara gaariitti na qajeesha dhaame si balleessuudhaaf immoo ijoolleen dhiiraa abbaan keessan halangaadhaan isin garafee isin qaxaqqatee akka isin barattan godhee kaan keessan doktora kan taatan kaan barsiisaa kan taatan kaan abbaa qabeenyaa kan taatan ati ilma guddisa badee miti odoo abbaan kee yeroo wallaalummaa sin adabu ta'e iddoo har'aa kanan geessu ati waaqayyo nama jaalatu hin qajeesha wanni dogongore hin adaba hin deebisa nama dhiise garuu hin adabu waaqayyo gadhiiseera bakka abiddaaf qopheesseera waaqni sin dhiisin baran beerka kee ol kaasika wadi galgalaa ganama waaqayyo gara isaatti si deeffatu adabaa jiru ati mucaa waaqayyooti dhugu nambade seetaatiin badde abbaa si ajaju abbaa si eegu qabdaati maaliif rukuttu ijoollee keessan manatti amma mucaan kee akka amalan taanetti guddatuuf hin teessaa akkamitti teessa maqaan si bada adabdeet rukuteet qajeeshiteet gara sirriitti oofta maqaan si bada waa gooftaa Yesuus Kiristoos warra jaalatu adabee deebisa malee abiddatti hin geessu akkana godha argate waaqayyo na qajeeshadhaa dubbata jedhaa ka waaqayyo nan dhiisin jedhaa ka waaqni sin dhiisin wanti akka namni milkoomne godhu qabxii tokko har'a ati qabattu wanti akka ati milkoomne godhu qabxiin tokko maalin yoo jettan waaqayyo nama dhiisudha waaqni si dhiibnaan horiidhaan hin milkooftu waaqni si dhiibnaan barumsaan hin milkooftu waaqni si dhiibnaan hojiidhaan hin milkooftu biyya lafaa irratti milkaa'uu hin dandeessu waaqni nun dhiisin waaqayyo nama dhiibnaan fagaatanii deemuun hin danda'amu inni lammaffaan
wantoonni milkaa'ina namaa karaa tambisuu danda'an kan lammaffaan dogongora darbeerraa baradhu. Harka qabitti naa himime. Dogongora darbeerraa. Maalirraa? Maal godhe? Tokkicha waan bara 2016 baratte 2017 keessa hin hojjetin. Irraa baratte lammatamaatti deebite. Irraa barachuu qabdu. Barumsa sii ta'uu qabdu. Barreen gaddaa maaltu si miidhe? Barreen gaddaa maal taate? Maal ta'utti maal taate? Amma sitti deebita. Amma barreen gaddaa irraa baradhu. Baran ammoo waan haaraa hojjedha. Akkaataa amma keessa jiramutti wantoota waan darbeerraa barachuu qabda. Rakkinarraa waa baratta. Dhabuurraa waa baratta. Namni si gatuurraa waa baratta. Daldala keerraa waa baratta. Barri 2016 bu'aa jijjiirama kan 2017 sii fida. Olkaasi gargage irra deebitee akka barreen gaddaan ta'i. Tokko sittan himaa jira. Irra deebitee akka barreen gaddaan ta'i. Harka kee ol kaafadhu kaa. Baranni immoo isa bara 2018 bu'aa sii ta'a. Irra deebite akkuma duraa taata. Hojiin kee jijjiiramu, sammuun kee jijjiiramu, diinagdeedhaan, hafuura, fooniin, karaa hundaan akka durii odoo hin taane bifa biraadhaan jijjiiramtee Waaqayyo wajjin argamuu qabna. Dogongora darbeerraa namni hin baranne milkaa'uu hin danda'u. Gufuun milkaa'ina namaa waan darbeerraa barachuu dadhabuudha waan ta'eef isa darbeerraa baradhu. Sadaffaan carraa keetti fayyadamuu dadhabuudha. Wantoonni milkaa'ina keef wantoonni akkaati milkaa'ina keef karaa tambisuu kan danda'u maal yoo jette carraa argattetti fayyadamuu dadhabuudha. Carraa biyya alaa qabda taanaan hin taa'in boolee malee ooliin harka ol kaasi. Gaafa tokko xiyyaarri fuudhee si oofa. Guddaadha Yesuus jedhame. Carraa abbaa qabeenyaa barbaadda taanaan investeroota wajjin warra abbaaf taamoota wajjin wooli Waaqayyo gooftaa Yesuus karuma sana dhufee si eebbisa bee abin jedha maal. Mul'ata kee asii gadi hin oofin. Ofirratti dabalaa deeme Waaqa jabaa qabda. Guddina kee abjooti. Ilma ga'umsa kee abjooti. Ati foormulaa warra darbeef waan si barbaachifne yeroo kee fixin. Isa Facebook irraa haalli mijatee fi utaalaa ol wajjin utaaltaate. Ati maaltu si ta'e meewu? Ergaa warra milkaa'ee qofa dabarsuu odoo hin taane ati milkooftee waa'ee kee namni biraa dabarsuu qaba. Kawayya harka keessa kaafadhu. Ani ergaa Waaqayyo irratti dubbadhu de sochoosa. Kee immoo namni baay'ee na haasa'u. Waa'ee warra milkaa'ee haasoftu odoo hin taane waa'ee kee biyya haasa'u amin jedha. In ergate Waaqati isa gargaare bira ga'e harkatti qabate siinaa jedhan maqaa Yesuus. Yeroo keessa harkaa fixaa jiran waan kan nama biraati. Kan kee miti. Kan kee garuu jira inni ifte carraa keetti fayyadame. Mee ameen? Carraa keetti fayyadame Waaqayyo carraa keetti fayyadame siin jedha. Carraa guddaa qabda carraa keetti fayyadame. Anna gaddu nagdii keetti fayyadame. An barattu barumsa keetti fayyadame. An hojjettu hojii keetti fayyadame. Waaqa carraa sii kenna. Carraa kee immoo dabarsitee seexanaan kenni. Itti fayyadame. Harka qabi yeroo sadiitti namni oona dhagaa ta'e. Itti dubbadhu. Kanaaf milkaa'uu kan dandeessan wantoonni milkaa'ina namaatiif gufuu ta'an carraa Waaqayyo sii kenne itti fayyadamuu dadhabuu keetti waan ta'eef itti fayyadame Waaqayyo waa sii kenneera. Arfaffaan amala dhabuudha. An akka amala dhabu carraa namaa milkaa'ina namaa karaa tambisuu hin jiru. Amalli nama keessaa ka'a. Amala dhabuun nama baay'ee bu'aa dhabsiisa. Milkaa'ina kee karaa tambisa. Namoota baay'ee akkas inni amala qabu kanaaf kana ta'e. Inni amala qabu kanaaf akkas ta'e. Inni amala isaati akkas. Silaa kana argata ture. Silaa sadarkaa isaa akkana ture. Abalu inni amala kanaa qaba. Amala isaatu akkan isa godhe bara. Silaa moo waan guddaa irra gaa'edha. Waa'ee isaa dubbata namni dubbata. Misiraachi. Carraa milkoomina keetii sababii amala keetii si jalaan dhaabatiin. Hojiitti hiikamuu qaba waan ta'eef. Shanaffaan kennaa kee adda baafadhu.
kennaa ofii wallaaluun waan ganama sii kennu wallaaluun akka ati milkoomne taasise. Maal inni kennaan kee? Kennaa waan sii kenne jira mee ofirra barbaadi. Wangeela lallabuu raajii dubbachuu bichaan sa'in kennaan. Kennaa macaafa qulqulluu keessa caafa bichaan sa'in kennaa Waaqayyo gaafa suum biyya lafaa kanarratti kennaa sii kenne qaba. As garramu Waaqayyo kennaa anaaf isin kenne hunduma keenyaaf kennaa iyyumaan kennine harka ol kaafadhu. Afuura iyyumaa Waaqayyo saba kanarraa kaasa. Kennaa sii kennu adda baafadhu. Addaan baasee beekuudha. Kennaa ofii wallaaluun wantoota milkaa'ina keenyaa karaa tambisuu danda'an keessaa tokko kennaa ofii wallaaluudha. Kennaan kee nagaduudha moo barachuudha moo tajaajiluudha moo kadhachuudha moo barsiisuudha moo barachuudha maalan jedhu ofii keerra barbaadi Waaqni sii kenneera. Annama biraan keen ta'u ankee annama biraan ta'u Waaqni addunyaa kanarratti kennaa sii kenne qaba. Kuni maallaqaan hin dhufu. Kuni gorsitoota baay'eedhaan dhufuu hin danda'u. Waaqayyo hunduma keessaniif kennaa kenne qaba. Kan nama biraa irratti yeroo keefi ankee jira. Allamni baay'een barbaadu. Allamni baay'een sii yaafatu. Waaqayyo siif kaa'eera. Siif kenneera Waaqayyo. Kennaa ofii adda baafachuu dadhabuun gufuuwwan milkaa'inaa keessaa isa shanaffaadha. Inni jaaffaan Waaqayyoon nama dhiisudha. Dubbadheera duras Waaqayyoon nama hin dhiisin. Waaqni nama dhiise na dabu. Guyyaa nama dhumaatiif firdiif qopheessa. Isin garuu abaluyyuun dhugaa, abaluyyuun hataa maal godheree Waaqni ana galgalaa ganama Waaqni na dabaddaba. Ani hojii waan xiqqoo tokko balleesse Waaqni ammoo na rukutee na daba. Yoo jette abbaan ilma isaa adaba. Nama jaalatu adaba Waaqni. Si qajeelfata kaa ilma isaati. Akka ormaatti luugama gadhiisii luugama cite taateen jiraattuuti. Ati to'atamaadha mucaa Yesuusi. Ati abbaa qabda, tiksee qabda, waan dogongorteerraa kan si deebisu Yesuus Kiristoos. Yesuus gooftaadha. Barsiisaan mana barumsaatti ijoollee isaa gurra finciire. Miti barsiisaa. Barataa akkam gootu guddisuuf. Laala. Waggaa 40 hojii mootummaa hojjetan isaa. Waggaa 40. Waggaa 40 mana mootummaa keessa hojjetan. Hin barsiisan. Xoorataa ba'anii Rooma bakana. Kutaa isaaniitti naqanii ijoollee fakkaatanii deemu. Warri inni yeroo sana gurra micciire narreessa jetti. Chaayinaa, Ameerikaa, Awurooppaa jirti bakka. Udoo gaafa sana dhiise yoo mandaraan bakka keessatti hafti bakka. Abbaa jechuun barsiisaa jechuun kan itti horiu, kan qajeeshu, kan salphinarraa deebisu malee kan rakkinatti jajjabeessu miti. Jabaadhu karaan dogongoraa kee sirriidha kan namaan jedhu abbaa miti. Kanaaf gooftaan Yesuus cubbuutti nun jajjabeessu, biyya lafaatti nun jajjabeessu, milkaa'uudhaaf akka milkoomnuuf Waaqni adabee nu qajeelcheetti waan guddaatti nu baasa. Waan gurguddaatti, eebba gurguddaatti. Kanaaf qabxii koo walitti sassaabee isinitti himuudhaaf milkaa'uudhaaf wanni namni gochuu qabu waan sadii. Tokko obsa qabaachuu, lammaffaan abdii qabaachuu, sadaffaan oduu dhaga'uu dhiisuudha. Fuuldura waan deemtuuf nama hedduu si arga. Kanaaf namoota si duuba deemanii quba sitti qaban ilaalinati deemi karaa imala kee. Karaan milkaa'ina kee jajallataa ta'uu danda'a, galma ga'umsa kee ilaali. Inuma bira geessa. Wantoonni milkaa'ina namaa karaa tambisuu danda'an maaliin kan biraa Waaqayyoon nama dhiisuudha. Dogongoroo darbirraa barachuu dadhabuu, carraa ofiitti fayyaduu dadhabuun, amala dhabuu fi kennaa ofii wallaaluun isaan kun immoo qabxiiwwan gurguddoo warreen akka namni milkoomne gufuu milkaa'ina namaa akka ta'an sagalee Waaqayyoos keessattis lafa kaa'amee jira. Sanaaf egaa milkooftee bira ga'uu qabda. Harkaan qabachuu qabda. Hamma argattutti hin taa'in. Hamma argattutti